Mana afaan Amaaraa kutaa tokko eegaluu maal? Biiroo barnoota ministeera federaalaa jidduu yoo fakkeessanitti durriyyeen ogaa keessa seenuu hedduu fakkeessite boksiin wal dhoofti. Ati waldhaan jettee addaan qabu deemta isaan keessa seenan. Yookiin biiroon barnoota ministeerri barnoota geemii san uummata irratti taphachuu barbaadani yookiin immoo biiroon barnoota Oromiyaa geemiin ala darbamee jira jechuudha. Draaftii isaa irratti wixinee irratti qaama isaan haala san irrattis ifatti lafa kaa'amee jira. Afaan Amaaraa kutaa tokko irraa akka eegalu kan jedhu. Wixineen biraa wixineen sun fooyya'ee yoo jiraate maa gadi hin baafne wanni dhoofamuuf maali? Wanni amma Dooktar Jitolaan jedhu kun dhugaa yoo ta'e afaan isaanii maaliif amannanu? Wal beeyna baroota darbe keessa maal akka turan. Mootummaa tana arra dhiisii egaa ishiin duuteyyuu amanuun nama rakkisa. Maaliifi mootummaa jireenya ishii guutuu sobarratti hundoofte waan taateef. Yaadadhu Dooktar Tolaa afaanii laagi warra akkataa ture bar. Kanaaf waan irra dabarree wanni goonuu miti. Dooktar Tolaan wanni inni jedhu kun dhugaa yoo ta'u taate wixineen sun fooyya'ee afaan Amaaraa kutaa tokko irraa hin eegaluu kan jedhu as baasee nu agarsiisuu danda'u qaba. In fact dongora qofa osoo hin taane yakka hojjetaa jiru warri biiroo barnoota Oromiyaa. Wixineen kun mormii guddaa Oromiyaa keessatti irra gahee almost reject waan jedhe waan godhamedha. Yaada san keessatti hammatamuu isaa osoo mirkaneessin cal'isanii hagammaa turuu isaanii dongora guddaa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa isaanii hir'isuudha kan agarsiisu. Wixinee kanarraa kaanu afaan Amaaraatiin wal qabate. Afaan Amaaraa kan sadarkaa gadi irraa baratamuu qabuuf federaal working language waan ta'eef afaan hojii federaala waan ta'eef jedha. Itoophiyaa keessatti afaan biyyoolessaa national language wanni jennu hin jiru. Afaan hojii afaan Ingiliziitii fi afaan Amaaraati. Garuu uummanni Oromoo gaafii gaafataa jiru jira. Gaafii gaafataa jiru maali? Afaan Oromootis afaan hojii federaalaa nuuf haa ta'u jedhee gaafii qabsoo tana finiinsitee as hin geesse. Kana osoo hin deebisin gara imaammataatti seenuun atiin biraan masqalatti fakkaata waa jechaa ture bara darbe. Imaammata afaanii osoo hin qabatin dura imaammata barnoota afaanii baasuun hin danda'amu. Biyyattiin gaafii afaaniitu waggaa 50 afaan Amaaraa biyya kanarratti humnaan kan fe'amee as ture. Humnaan fe'amuu kanatu gaafii guddaa kaasee waggoota 50 darbeef biyya kanatti nama wal fichisiisaa ture. Qabsoo ammaa kanarlee jijjiirama ammaa kanallee kan fide. Gaafii kanaaf furmaata osoo hin kennin imaammata barnoota afaanii fiduu jechuun maal jechuudha? Qormaata fudhattee osoo gaafii tokko farra kan jiru osoo hin deebisin kan dhumaarra deebisuudhaaf deemu jechuudha. Kuni waan fudhatama hin qabnedha. Oromiyaa keessatti Oromoon jibba afaan Amaaraa hin qabu. Afaan Amaaraa yoo baran rakkoo hin qabnu. Kaleessas qubee mataa keenya kan bocanne afaan keenyaan barachuu kan eegalle jibba afaan biraa waan qabnuuf miti. Tokko afaan keenya dursinee afaan keenya barachuu danda'u. Lammaffaa afaan barannu san immoo nutu filata malee ormi nuun filu. Afaan Oromiyaa keessatti baratamuu qabu kan murteessuu qabu maatii daa'immanii fi akkasumas immoo bakka bu'aa isaanii mootummaa caffee Oromiyaati. In fact caffee Oromiyaati kan murteessuu qabu. Kanaaf keessattuu barnoota sadarkaa duraa irratti mootummaan federaalaa sadarkaa kanatti bahee waan madaa uummataa hooqu afaan Amaaraa sadarkaa duraa irratti fe'a jechuun heera mootummaa diiguu qofa osoo hin taane wareegama hammammaa kafalame irratti qoosu jechuudha. Tarii wanni ifa ta'uu qabu afaan Oromoo afaan federaalaa gochuuf gaafii ijoo uummataa ta'uu hin beekamaa. Akka tarsiimootti warra ODP kanneen fayyada afaan Amaaraa kutaa tokko eegaluun afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf karaa kana amma illuujiin akka uumamne hawaasa keessatti. Warri ODP kun waan dogongoree jira. Sossobne bira dabarra waan jedhamu jira. Wanni sossobamnuuf illee hin qabnu dhuga qabna. Wanni sobnuuf hin jiru, wanni nama sossobnuuf illee hin jiru. Biyya teenya irratti, qe'ee teenya irratti afaan keenyaan barachuun mirga keenya. Biyya teenya irratti biyya nuti uummataan wayyaba taanetti diinagdeesiitiif 2/3 kontribuut goonu keessatti abbaan nu wajjin jiraachuu barbaadu nuun walii galuun dirqama isaati. Kanaaf wanni nama sossobnuuf hin jiru. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u hoggaa jennu wanni nama sossobnuuf hin jiru. In fact afaan Oromoo naannoo biraatitti barachuun nu caalaa orma fayyada. Malee wanni nama biraallee sossobnuuf hin jiru. Wanni dhodhoisaan godhamuuf illee hin jiru. Seeran ifatti irratti wal mormine irratti walii gallee goona. Garuu wanni tokko ifa ta'uu danda'u qaba. Oromiyaa keessatti hanga har'aattis dabara milikirraa kaasee hamma darguutitti namni keenya dirqiidhaan afaan Amaaraa barsiifamaa ture. Bara isaan kana keessatti afaan Oromoo hayyamame
Garuu afaan Oromoo osoo hin guddatin afaan Amaaraa itti deemame. Manneen barnootaa 300tu afaan Amaaraa qofa barsiisa. Manneen oolmaa daa'immanii almost sadarkaa hunda jechuun harki 85 afaan Amaaraa qofaan barsiisa. Kana hunda obsinee sadarkaa jirrutti amma daa'imman kutaa tokkooti irratti osoo gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu hin deebisin itti deemuu jechuun tuffii oliiti jechuudha. Biyya kana keessatti dhugatti waan hedduu nama gaddisiisu dubbachuuf illee nama saalfachiisu akka hin dubbannes akka hin callifnes nu rakkisaa jiru keessa waan amma isaan as baasan kana. Amma akkaataa kanaan barnootatti yoo seenne rakkina maaliitu maaliifi amma ministeerri barnootaa akka jirutti roodmaappiin kun bara barnootaa itti aanu kaasee hojiirra oola. Akkanaan barnootatti seenuu hin danda'amu. Hin seenamu itti fakkaate. Wanni akkasii hin jiru. Wanni tokko beekamuu qaba. Amma booda Oromiyaa keessatti wanni uummanni Oromoo hin barbaanne wanni uummata Oromootiif hin taane hojiitti hin hiikamu. Kun osoo kan ta'u taate maaster pilaaniitu hojiitti hiikama. Kana osoo kan ta'u taate laagimiitu ijoollee afaan jallisaa itti fufa. Ammas yoo kan ta'u taate roodmaappiin kun qoratamee hayyoota Oromootiin itti amanamee san booda haawwan fi abboota Oromooti gadi darbe erga isaan amananii qofa hojiitti kan deemamuu qabu malee dhufanii gubbaadha akkuma kaleessaa dhandhaaranii sanuu amma yeroo Oromoon ilmaansaa aarsaa kafalee sirna cunqursaa ofirraa kaasee haara galfadhe jedhu kana keessatti shira akkanaa fidanii barattoota irratti torbaan lama keessatti isinitti feena jechuun abadan ta'uu hin danda'u. Kana immoo uummanni Oromoo ofirraa deebisa kana shakkiin qabu. Akka waliigalaatti barnoota Oromiyaa wajjin wal qabsiisee gara jalqaba kaafteet sirni barnootaa biyya kanaa dhaabbileen barnootaa manneen barnootaatti kaasee mana kaadiree ta'anii jiru. Manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran dhuunfaan almost gara harka 85 kan ta'anii ol afaan Amaaraa barsiisu qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee rakkinni jiru. Barnoota Oromiyaa wajjin wal qabatee walumaa gala rakkinni itti mul'atu maali? Maal godhan sitti fakkaate? Manneen barnoota mootummaa baajata xiqqaatti godhu barsiisotaaf kaffaltiin hin kafalamu. Barsiisota bakka adda addaatti kufteetu achi keessa gama. Manneen barnoota mootummaa afaan Oromoo keessatti baratamu keessatti qulqullinni baay'ee laafadha. Kanaaf namni keenya kan waa xiqqoo maallaqa harkaa qabu of agabsees ijoollee isaa mana barnoota dhuunfaa keessa. Mana barnoota dhuunfaa immoo hoggaa keessu afaan Oromoo hin jiru. Afaan Amaaraatu jira, afaan alagaatu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen nama keenya xiqqoo waa qabu kan hojjetaa mootummaa kan xiqqoo daldalatu guutuutti Amaarayaatti deemaa kan jirtu. Amma eegan dhufeen amman kanan hubachaa jiru beektaa. Kanaaf galalmaan nu ajjeesaa jiranii jechuudha. Ilmaan hiyyeessaa manneen barnootaa mootummaa keessa jirtu qulqullinni barnootaa waan du'eef caccabtee kuftee jirti jechuudha. Ilmaan warra xiqqoo qabeenya qabu mana barnoota dhuunfaa seenti mana barnoota dhuunfaa keessatti afaan Oromootiin barsiifachuu hin danda'u waan hin jirreefi afaan alagaatuudhatti akkuma gaafa Haayila Sillaasee san Amaarayaatti kan deemaa jirtu jechuudha. Qeegeenya keessatti Oromiyaa keessatti waggaa 40 egaa Hayilee Fidaafaa wareegaman booda wanni akkanaa Oromiyaa keessatti itti deemaa jiraachuu kun waan nama ajaa'ibsiisaati. Kanaaf gama lamaan manneen barnoota mootummaa qulqullinaan ajjeesu manneen barnoota dhuunfaa immoo afaan alagaa irratti fe'aniit afaan alagaa hayyamaniifit bifa kanaan ittiin deemaa jiran.